If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. Yeroo Israa'el nuti teknooloojiidhaan guddanneerra jechuun of gurguruuf yaaltu dachee Faarsii fi dachee Anaadool irraa humni jabaa lamaan warri seenaa keessatti morkattoota turan har'a kaayyoo tokkoof hiriiranii jiru. Kaayyoon isaaniis Israa'eliin guutummaatti cabsanii madaallii Baha Giddu-galeessaa garagalchuudha. Mujtabaa fi Erdogaan osoo waliin argin harka lamaan Israa'eliin dhoqqee waraanaa keessatti micciiraa jiru. Mujtabaan obsaa fi dhiiga kafalee madaallii waraanaa dacheerraa yeroo laamsheessu. Erdogaan ammoo teknooloojii, dinagdee fi dippilomaasii addunyaatiin morma Israa'el hudhee jira. Iraanii fi Turkiin akkamitti Israa'eliin qofaatti hambisanii muddama keessa galchan Iccitii bal'inaan qabannee jirra. Gama kaaniin Turkiin sirna ittisaa jabaa gaachana sibiilaa jedhamu oomishtee daangaa ishee irratti qubsiistee hojiitti seentee jirti. Sirni ittisaa jabaa kun ga'umsi isaa maal fakkaata? Bal'inaan ni madaalla. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti godhamaa ture dhaabbatus waraanni obbolootaa inni seena qabeessii fi hadhaawwan Waashingitanii fi Tel Aviv gidduutti dho'ee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namichi waraana xumureera jedhu warra dhugaa dhooftu tokko ijaan argee jira. Inni isaa inni guddaan Teheraan osoo hin taane asuma michuu isaa Beniyaamin Netaaniyaahudha. Netaaniyahuun akkamitti diina Tiraamp ta'e yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Egaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah, I will be. I mean, I wonder. They have a lot of respect for me. Waraqaan mallattoo nagaa inni dhiyeenya kana Islaamabaadii fi Faransaay keessatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffame. Waraqaa nagaa idilee osoo hin taane inni waraqaa ragaa du'aa abjuu Israa'eliiti. Yeroo qalamni pireezidaantii Tiraamp waraqaa sana irratti qubatu ujummoon dhiigaa meeshaan waraanaa fi baajataa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu kan Ameerikaan Israa'eliif dhangalaastu kutuuf sababa ta'aa jira. Har'a addunyaan dhugaa dhooftu tokko ijaan argaa jirti. Leenci Faars Iraan Ameerikaa jilbeenfachiisee gooftaa ishee yeroo dirree waraanaa keessa ari'u. Leenci Anaadool Turkiin ammoo qawwee ishee qabattee karaa kaabaa diina kophaa fi kana hudhuuf dachee Siiriyaa seentee jirti. Waraanni ammayyaawaa qawwee qofaan osoo hin taane inni diina ofii adda baasanii kophaa hambisuudhaan injifatama. Kun ammoo raajii hooggansaa Mujtabaa Khaamene'iiti. Namichi ija uummataa irraa dhokatee akka lafa jalaa keessa taa'ee waraana hoogganaa ture kun ijaarsa madaallii addunyaa keessatti seenaa hojjetee jira. Mujtabaan sirriitti waan tokko hubata. Israa'eliin balleessuuf jalqabaa gaachana ishee Ameerikaa cabsuu qabna. Kanaafuu inni misaayila baalaastikii fi droonota isaa Tel Aviv irratti qofa fixuu dhiisee ulaa Hormuz cufee dinagdee dhiyaa hudhee buufataalee Ameerikaa jeeqee Pentaagoniin dhiphise. Tiraamp dhiibbaa dinagdee addunyaa fi kasaaraa meeshaa waraanaa baachuu dadhabee yeroo jilbeenfatu Mujtabaan ulaagaa dippilomaasii isa dhuma minjaala irra kaa'e. Kunis irbuu Israa'elii fi Tiraamp gidduu ture cabsee jira. Waggoota 75f Israa'el Ameerikaan na cina jirti jechuun uummata Arabaa fi Islaamaa tuffachaa turte. Har'a garuu harki masaraa White House isheerraa ka'ee jira. Mujtabaan osoo waraana lafoo guutuu hin banin Israa'eliin eegumsa malee qullaa gammoojjii irratti hambisee ni dandeettii sammuu waraanaa isaa sadarkaa fiixeeti. Garuu wal'aansoon dhugaan asitti eegala. Yeroo Israa'el eegumsa Ameerikaa dhabdee misaalota Mujtabaa jalaa miliquuf ija babaastuun balaan inni guddaanii fi dho'insi seena qabeessi karaa kaabaas ba'ee jira. Rajab Tayyib Erdogaan pireezidaantiin Turkii yeroo sirrii kanaan eegaa ture. Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa keessaa harka baafachuu ishee yeroo argu Erdogaan afaaniin balaaleffachuu dhiisee waraana lafoo isaa isa guddaa fi addunyaan sodaatu dachee Siiriyaatti bobbaasee jira. Mee kana ija sammuutiin ilaala. Loltoonni Turkii warri meeshaa ammayyaawaa hidhatanii fi sirna ittisaa gaachana sibiilaa ofii isaaniitiin eegaman daangaa Siiriyaa qaxxaamuranii kallattiin daangaa Israa'elii fi tulluuwwan Goolaan marsaa jiru. Turkiin asitti gargaarsa Falastiin sababa godhattee droonota ishee warra ammayyaawaa keetuu fi baaraktar samii Siiriyaa fi Liibaanos irraa tuultee jirti. Israa'el isheen waggootaaf Siiriyaa akka feetetti boombiin tumaa turte. Har'a xiyyaara ishee ol kaasuuf iyyuu sodaa droonota Turkiitiin dhuunfatamtee jirti.
Erdogaan impaayera Usmaaniyyaa isaa humna teekinooloojii fi qotannoo amantiitiin guutee akka gaachana sibiilaatti mormaa Israa'elitti marsee jira. Amma qindoomina lamaan kanaa xiinxalluun Mujtabaa fi Erdogaan warri seenaa keessatti morkattoota turan har'a waraqaa walii galtee osoo hin mallatteessin kaayyoo tokkoof haala nama ajaa'ibuun wal simaa jiru. Gama kibbaa fi baatiin Mujtabaan misaayila baalaastikii droonota of ajjeesuu fi humna diddaa Hizbollaa, Huusii fi Iraaq fayyadamee Israa'eliin dhukkubbii keessoo dhandhamsiisaa ture. Gama kaabaatiin ammoo Erdogaan waraana lafoo idilee fi droonota AI'n oofaman dachee Siiriyaatti fidee daangaa Israa'el guutummaatti ukkaamsee jira. Israa'el dhiphina madaallii waraanaa isaa keessa seentee jirti. Dandamii ishee misaayilota Iraaniin burjaajee dhumee jira. Amma immoo diroonii Turkii warri sammuu namtolcheen bobbaafaman dachee Siiriyaarraa itti dhufaa jiru. Netaaniyaahun bilbila kaasee yoo Waashingitanitti bilbilee Tiraamp nuti waliigaltee nagaa Iraan wajjin qabna isin gargaaruu hin dandeenyu jedhee bilbila irratti cufata. Israa'el seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif kophaa ishee eegumsa ala malee humnoota Islaamaa gurguddoo lamaan warra teekinooloojii waraanaan ishee caalaniin marfamtee jirti. Wanti hunda caalaa onnee uummata Ziyoonotaa cabsuun Kufaatii akeeka Israa'el guddittiiti. Israa'el laga Naayilirraa hanga laga Efraaxiisitti dachee dhuunfanna jechuun abjootaa turte. Garuu har'a Mujtabaan hulaa bishaanii cufee dinagdee dhiyaa jilbeenfachiisuun Erdogaan ammoo waraana lafootiin daangaa Siiriyaa to'achuun abjuu Israa'el kanaa dhoqqeetti makanii jiru. Israa'el lafa dabalataa to'achuu dhiisii ofii isheetiifuu dachee qabattee jirtu keessatti orma taatee dhiphachaa jirti. Waggoota dhiyoos hariiroon Ankaraa fi Tel Aviv guutummaatti zoonii dho'insaa seenee jira. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogaan Biniyaamin Netaaniyaahun Hitlerii yeroo ammaatti jechuun ifatti yeroo arrabsu. Netaaniyaahun ammoo deebisee Erdogaan diktaatora lammiilee Kurdii ajjeesuu fi Iraaniif deeggarsa kennuudha jechuun yakke. Daldalli biyyoota lamaanii inni doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu guutummaatti dhaabbate. Kun arrabsoo siyaasaa idilee osoo hin taane waraana qabbanaawaa kan dachee fi galaana irratti hundeeffamedha. Garuu amma Turkiin afaaniin loluu dhiistee hojii lafarraatti ceetee jirti. Ministeerri Ittisaa Turkii Yashaar Gularii fi hooggantoonni biroon maqaa raajii tokko guyyaa guyyaan lallabuu eegalanii jiru. Innis gaachana sibiilaadha. Kuni waan Israa'el ayirandamee jettee ittiin of jajju sana caalaatti kan ammayyeeffamee fi dachaan guddatedha. Turkiin dachee ishee guutummaatti waraana kallattii cimaa tokkoof qopheessaa jiraachuu ishee kan agarsiisudha. Mee piroojeektiin gaachana sibiilaa kanaa ija saayinsii waraanaatiin xiinxallu. Gaachanni sibiilaa yookaan istiildam sirna ittisaa tokko qofaan osoo hin taane sirna sirnootaa yookaan system of systemsidha. Inni lafaa, samii, galaanaa fi hawaa saayiberii yeroo tokkotti walittidha. Turkiin of eeggannoo kana kan gootuuf yoo waraanni Israa'el dho'e droonota misaayila kruuzii fi misaayila baalaastikii fageenya dheeraarraa dhufe guutummaatti qolachuufi. Gaachanni sibiilaa kun gulantaa adda addaa of keessaa qaba. Tokkoffaan ittisa dhiyoodha. Sirna korkoot kan jedhamu isa rasaasaa saffisaan dhukaasee droonotaa fi misaayila xixiqqoo bittinneessuu of keessaa qaba. Dabalataan meeshaa haaraa teekinooloojii leezarii fayyadamuun kan ejidiraha jedhamu hidhattee jirti. Leezariin kun droonota akka kanniisaatti bittinnaa'an sekoondii muraasa keessatti qilleensa irratti gubee daaraa godha. Lammaffaan ittisaa giddu-galeessaadha. Sirna Hisaar 0 fi Hisaar A kanneen xiyyaarota waraanaa fi misaayila kruuzii adamsanii kuffisan of keessatti qabatee jira. Sadaffaan ittisaa fageenya dheeraadha. Sirna Saayiper jedhamu kan misaayila baalaastikii fi xiyyaarota diinaa sadarkaa olaanaatti barbadeessuuf qophaa'edha. Kuni Paatiriyootii Ameerikaa fi S-400 Raashiyaa wajjin kan dorgomu of keessaa qaba. Afuraffaan waraanaa elektirooniksii sirna Ihsaadii fi Kooraal 200 kanneen raadarii fi quunnamtii diinaa jaamsan of keessaa qaba. Yoo Israa'el xiyyaara 35 ergitee sirni kun ija raadarii ishee balleessee karaa jijjiirsisa. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisu garuu sammuu gaachana sibiilaa kanaati. Sirni kun guutummaatti AI'dhaan kan qindaa'edha. Namni osoo waliin gaafatiin AI'n ofumaa diina dhufee adda baasee herregee meeshaa kamiin akka rukutamuu qabu murteessee sekoondii keessatti dhukaasa. Turkiin sirna kanaa oomishoota ofii ishee warra akka Aselsan, Roketsaanii fi Havelsan fayyadamtee ijaaruun ishee warra dhiyaarratti akka hin hirkanne mirkaneessee jira. Mee madaallii waraanaa haa ilaallu. Osoo lolli kallattii Turkii fi Israa'el gidduutti jalqabee droononni Turkii kanneen akka Bayraktar dhiibbaa gamii qaqqabsiisu. Israa'el dhiyeenya kana droonota Iraan Shahid 136 kanneen rakkasoo ta'aniin jilbeenfachiifamtee jirti. Droononni Turkii garuu Shahid irraa dachaa 10 kanneen qaramanidha. Isaan misaayila of dura fiiguu baachuu danda'u. Sirna ittisaa diinaa beekanii fagaachuu fi sammuu namtolcheetiin gurmaa'anii lolu. Yoo Turkiin droonota kana Israa'elitti gallakkiste ayirandamii Israa'el sa'aatii muraasa keessatti misaayila isaa fixatee Tel Aviv daaraa taati.
Droononni Turkii waan Iraan goote sana saffisaa fi dandeettii guutummaatti addateen raawwachuu danda'u. Walumaa galatti haalli Baha Giddu-galeessaa yeroo ammaa kana bombii yeroon itti qabamedha. Turkiin gaachana sibiilaa ijaarrachuun ishee biyya itti fufiinsa waraanaaf qophoofte fakkaatti. Israa'el isheen diinota afur Hamaas, Hizbullah, Iraanii fi Husii waliin lolaa jirtu. Amma immoo Impaayera Usmaaniyyaa Isaaraa fuula isheetti waammachaa jirti. Addunyaan ammaa arraba pireezidaantii Erdogaanii fi qawwee Netaaniyaahuu gidduutti waraanni kallattii akkamitti akka dhoof deemu fuula qabattee eegaa jirti. Diinni eessattiyyuu Iraan haraam argachuu danda'a. Garuu yoo diinni sun miseensa neetoo teknooloojii guutuu farqaa qabu ta'e taphichi madaallii addunyaa ni garagalcha. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti godhamaa ture dhaabbatus waraanni obbolootaa inni seena qabeessii fi hadhaawwan Waashingitanii fi Tel Aviv gidduutti dho'ee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namichi waraana xumureera jedhu dhugaa dhooftuu tokko ijaan argee jira. Inni guddaan Teheraan osoo hin taane osoo michuu isaa Beniyaamin Netaaniyahuudha. Mee Kufaatii seena qabeessaa shira basaasummaa fi waraana dippilomaasii kanaa gadi fageenyaan ilaallu. Wanti hundi kan eegale waraqaa waliigaltee Ameerikaa fi Iraan mallatteessaniini. Iraan waraana yoo dhaabdan guutummaatti dhaabuu qabdu. Israa'el Libaanosin rukutuu itti fufti taanaan waraqaan kun akka diigametti lakkaa'ama jechuun Tiraampiin dirqisiifte. Tirampis dhiphatee tole Libaanosis nagaan argatti jechuun mallatteesse. Garuu Netaaniyahuun misaa'ila Iraan jalaa waan miliqeef oone ani ulaagaa kana hin beeku Hizbullah fi Libaanosin rukutuun koo itti fufaa jechuun waraqaa Tiraamp mallatteesse sana salphisee jira. Guyyaa jimaataa qofaam Waxabajjii 19 2026 xiyyaaronni Israa'el Libaanos keessatti boombii roobsanii namoota 47 ajjeesanii 97 madeessanii jiru. Hizbullaan ammoo faallaa kanaa ajajaa birgeedii Israa'el 52ffaa dabalatee loltoota 4 ajjeesee jira. Iraan waraana kana yeroo argitu marii Switzerland keessatti Ameerikaa wajjin itti fufuuf jirtu hatattamaan haqxee jirti. Tiraamp dura seera qabadhu hanga Israa'el dhukaasa dhaabduutti asitti marii nagaa gaggeessuun hin jiru jettee jirti. Kuni Tiraampiif qaaniidha. Inni biyya isaa fi addunyaa duratti mootii nagaa of fakkeessuuf abjootee Netaaniyahuun ammoo kaayyoo isaa kana cabsee jira. Aariin Tiraamp asirratti daangaa darbe. Jidiifaan taanaan pireezidaantii Ameerikaa kaameraa dura ba'e seenaa keessatti biyyiin saamaa Israa'elitti iyyee jira. Isin dhiphinaa fi maraatummaa keessa jirtu addunyaa irratti michuu tokko qofa qabdu isheenis Ameerikaadha. Tuffii fi arrabsoo ittiin nu arrabsitan kana dhaabaa jedhee jira. Itti dabaluunis isin uummata miiliyoona 9 qofaa rakkoo keessan hundaa jechaadhaan furuu hin dandeessan jechuun qondaaltota Israa'el keessattuu Ben-Gvir fi Smotriichin akeekkachiisee jira. Ben-Gvir inni of tuulummaadhaan machaa'im Tiwiitara isaa irratti ba'ee deebii qaanessaa tokko deebise. Ameerikaan waraana addunyaa lammaffaa keessatti naazii akkamitti akka balleessite yaadadha. Nutis har'a naazii jaarraa 21ffaa Falasxiinii fi Libaanos akkasitti balleessina jedhe. Kun Israa'el waraana kana guutummaatti duguuggaa sanyii gootee akka itti fuftu ifa godha. Ameerikaan yeroo kana argitu akka Washington Post saaxileetti sirni basaasummaa Ameerikaa CIA'n Tiraampiif gabaasa iccitii tokko dhiyeessee jira. Netaaniyahuun filannoo dhufu kana mo'achuuf jecha waraana Libaanos akka xumuraa hin qabneetti itti fufsiisuuf murteessee jira. Inni nagaa barbaada osoo hin taane aangoo barbaada. Inni gocha isaatiin waliigaltee kee guutummaatti diigee waraana nutti waamuuf deemaa jiran. Tiraamp daldalaa fi abshaala ta'uun isaa asitti mul'ata. Inni yoo Netaaniyahuun na gurguree ani immoo isan gurgura jechuun murteesse. Chaanaaliin 12 Israa'el saaxileetti Ameerikaan harka lafa jalaatiin mormitoota Israa'el waliin qunnamtee galtee jirti. Jeneraal Gaadii Ayzaanikotii fi muummicha ministeeraa duraanii Naftaalii Benet wajjin bilbilaan haasa'uu eegalanii jiru. Kaayyoon Ameerikaa ifadha. Netaaniyahuun maraateera. Biyya isaas ta'e nagaa Ameerikaa balleessuuf deema. Kanaafuu mootummaa isaa kuffisnee mormitoota aangootti fiduuf qophaa'uu qabna. Kun madaallii siyaasaa addunyaa keessatti dho'iinsa guddaadha. Ameerikaan kanaan dura biyyoota Baha Giddu-galeessaa keessatti mootummaa kuffisuuf hojjechaa turte. Fakkeenyaaf Iraaqii fi Liibiyaa. Har'a garuu mootummaa michuu ishee Israa'el kuffisuuf shira xaxaa jirti. Sababiin isaa Netaaniyahuun Tiraampiin dhoqqee waraana Iraan keessaa deebisee galchuuf yaalaa jira. Walumaa galatti addunyaan amma diraamaa dippiloomaasii fi gantummaa ilaalaa jirti. Tiraamp waraana Iraan mo'achuuf jedhee Israa'eliif doolaara biiliyoonaan yeroo meeshaa kennu har'a meeshaan sun waraana itti qabsiisaa jira. Iraan osoo misaa'ila tokko hin dhukaasin ulaagaa Libaanosin dhiisaa jedhu qofaan Tiraamp fi Netaaniyaahuu wal nyaachisaa jirti. Addunyaan amma Tiraamp mootummaa Netaaniyaahuu kuffisee of baraaramu. Netaaniyahuun mormii Ameerikaa cabsee waraana addunyaa fida jechuun ija raafamaatti hordofaa jirti.
waraanni dirree qawweerraa gara masaraa siyaasaa fi shiraatti ce'ee jira. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaanne sumaratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.